السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كبجمتوتا خيّة. أنا مقالات أنا خيّ سجرو بار سفيان إلي فودي الرمت برقافن. إيجي إني أبولما ولاله أني أبولما ولاله. إيجي إني شرفتي هرتي وفي أني سيتنا في الليل دنتان كابو أني سقطاف إسان ديسو إساس الرانتنا وقوم دقو inumaatu isaatu qilleensa rabbeena dubbate jeeti na barbaada jaanii naafi aji tokkoon magaalaa tana keessa waliin jiraata. Anis Fatihaa wajjiin tahee jiraadhee irraa si dhorkees garissa Fatiyaan obboleettiin qabdu jechuudhaafi itti roorifte obboleessan qabdu jechuudhaaf ana obboleessa siiti Fatihaadhaaf. Baars ati obbolummaa wallaaltetti anis obbolummaa wallaaleetti si garsiisaa wal garra tokko jiraata naafi si magaalaa tana keessa. Osuma naafi Fatiyaan magaalaa tana jirru ililli fuutee magaalaa tana keessa numan jiraannee tana figgatimi wal garra jiraadhu anna barbaaddaan si dhagee inumaatu yoon an firraa sin dhorkine an dhiiraa miti wal hanga walitti dhufnu anaa magaalaa tana keessa jiru fateetti roorriftu fatee obboleessan qabdu itti roorriftaami wal agar kuuteenyaa beekadhu siimeyaan. Lakiinis birakiyaa lakiinis birakiyaa. Lakedes berakia nanjibi namumakia tufate hiyumakia lakedes berakia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota khiyyaa akkam jirtan nagaa fayyaadha isinin jechaa. Warreen kiristaanaatis ashama harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha isinin jechaa. Egaa har'aas deebi'ee dhufee viidiyoo adda addaa qabadheen dhufee egaa komantii teessan arkeetiin dhufee hedduu takkana jajjabeessitanii hedduun isin galateeffadhaa naaf jiraadhaa dhugumatti naaf jiraadhaa milkaa'aa anis du'aan isiniif godhaa hedduu du'aa naaf gootan hedduun jajjabeessitanii adii takkanatti hortan jechuudha. Ofittiin gammadi jaalalatee isan waan isin naan jettan takka takkattiin argaa jira hedduun isin galateeffadhaa. Egaa isin galateeffachuuf hin dhufee egaa asumaanuu bahartuu namni naafi akka isaa wajji nyaate hin jiru. Namni naafi isarra wajji nyaate hin jiru. Naafi isarra namni walitti dhiyaatu hin jiru as keessa akka obboleeyyaniiti jechuudha. Kanaafuu na jala garagalee akkuma agartan ilillituu biyyichi wajjin jechuudha. Waan addaa dalagaa jiranii waan nama saalfachiisu qaaniidha. Jaartii isaallee akka malee godhaa jira. Namni akkana nama godhu jaartii isaa tanatti lafee barbaadanii malee dhalaan biraa isaa ni ajjeefti jechuudha. Kanaafuu akkuma agartan bahar gaafa illi na jala laallate gaafa kami kunoo gaafa mana isaatti na yaamee ilillumaa'u gaafa na qalabati itti haadhee gaafa duruu dhufne haarayaa jechuudha. Gaafuma sanuu ililli na jala laallachuuf piraankiin irra dalage. Hanjamaan dhugaa cinaa dhuftii jiran. Piraankii jechuun fattaalummaadha. Piraankii namni nama godhu. Wanni inni irratti dalagee piraankii si godhe jee gaafuma sanuu waatuu keessa jira jara keessa. Waatuu jala waatuu jira ittiin Oromoon irra. Kun olaal gaafa isa wanni inni irratti dalagee piraankii tana fakkaatuun irratti dalage. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya yeroo san piraankiin inni irratti dalagee garuu isaan keessa waatuu jira piraankiin aan ja'an malee jechuudha. Gaafni inni dura na jala laallate guyyaa nan qalabatii itti faadhuu fi guyyaa mana isaa yaamee piraankiin irratti dalage. Gaafuma sanuu muciyyoon ija qaarsiteeti na gubbaan isa laalte jechuudha. Garuu waan na bira hin jirreef saayiba kiyyaate waan akkanaa jeetiin yoo isii bira jiraate malee ni shakke garuu shakkiin ni jirti wanni san dhugaan attaate jechuudha. Akkinaa fi isin itti wal barreessi isiniin garsiisa. Akka isinuu isin jaalanne nam tokko jettan. Nam tokko isinuu isin jaalannee warri jettan jechuudha komantiidhaan. Isii dura na jaalate isii dura na jaalate akkaataa isaan piraankii itti narra dalagan laalaa dura waan kana waliin haa daawwannu daawwadha. Siin jaalatee sirraa hin qabamee dachaas kana obboleessa keetii wajji nyaatanii wajji turtanii silaanii sirraa qabamullee waa sirrii miti. Garuu
waan obboleessa keeteef siif inni. Dhagaa jirtanii dhageeffadhaa sirriitti hordofaa. Akkaataa isaan itti firaan kennan dalan gaafuma sanuu fatee jala lallattee jirti miskiintitti gaafa sanis rabbi harammatuu fi michoo teenya obboleettii teenya fuulli rabbi itti haa tolu. Gaafa sana hayaatu dhugumaa isiitu hayyameef rabbi fudhate malee. Tun gaafuma sanuu jaartii sadaffaa isaaf ta'uu feetee jechuudha. Baala geedhe jechuudha isiin. Gaafuma sanuu anaaf irraan beekne malee. Hamtuu fakkeesseeti rabbiin balloon nama baasaa miire. Ani khayrumaaf rabbina irraa hafte akka daawwattoonni kiyya naan jeesanitti. Amma mee kunoo daawwadhaa waan hin anjejjechuu jedhuunis waan hin hordofaa laala. Manguddummaan lamaan taphni beektaa? Takka ta na jaaladhu ani siin jaaladhaati. Lammaffaan dacheedhaaf hayaat dhiisiidha lafatti hin deefnu. Usmee bobaar ambar nama ati na dhage. Ati nama hayyuutti si beekaa. Dhugaarraas. Nama keenya kana hundarra nama dubbii beeku waa beekutti si beekaa. Mana soo jirtu ni sakarate moo ni sakarante moo maal jechuu wayti akkanuma lafa qaadee siin jaaladhe maali illinaan jettee kun atoo isumaan aya isin aayutu adeegaan sakrane isumaan aayutu. Guyyaa tiraagooti isaan isa guyyuma isaa hin harkee dureen jiituu biratti harkaa ture isa ijaan agarre guyyaan harkisan irraa qabame kan jaalatti fala goytaati. No kaneetti qaba. Isaan heerumuu barbaadan isaan fedha ati saayyaa fuudhiyaa. Ana amma isii manguddummaa hayyame. Dhiisee ba'een qaanee qabina. Bakka ati dhiiftee fi hinjiinka. Kan gabaabsitee hinjiin. Naaf hayaati wal jaalatamoo. Waan biyya jira finna. Dureessin gaadhaami amma sin jaaladhu. Durin jira finna miti. Akkamitti hin ture. Isiin amma barate. Ati mina dhage dhalaa sheexaanaa hojjaani. Hayyee. Naafi gurbaan kun obboleeyyanii ilma gandaati saahiba waa hedduu takka waliin qabnamti. Waan himameen dhumneetu waan kana keessa jira. Waan isiima kana keessa waallee nyaatan malee waallee dubbatan jira. Gurbaa kanaaf ana jidduu dhalaa sheexaana jedha amma dura awwaan yaadnaa jechiftee kan dubbiin ture. Amma dura naaf isa kana waan gaf nu gidduu nu godhe dhalaa nu baansiin. Amma naaf isa gidduu dhalaan seenuun أصلاً خير ما أنا فون قبضون. أما كاتس موفن لا أقبل خيالتي نبريتي بار ونك أنا كنا تجربتي. أتيو أنت تدلا بوكنا سنجتة. أنا أكلم جالتي تنما تو أكنا كنيتي حياة ماريتي تراكي بس كارا جامع. أيرو مسانو دبين ناقلتين إساو رادور كوفادي. لأنه يربين رفنس خن يولتي دمالي ولد فوني جبادة هيرينا يشوف. Inni gaafuma sanuu jaalatee jira dhaqqabeetiin jira firaankii godhan maleedha ani yeruma sanuu waan hin juun dhageeffadhaati yaas. Wani simu akkaati meette kanaan sirratti hin juu kophaatti hin jeen. Inni moo andalaan sheexaana jechuudha. Inni shaayamee jira ammaati. Ni ajabareeti yoo jamte. Yoo jamte. Ati ayyee fuudhee. Asuma hin sodaadhe kaayas irraa hin gaanfadhe. Ati silaanaan hayyamee ni beeka. Waan bareedduutu nan gaanfadhu. Tiksholle namni maal naan jaajaaba. Akkamitti namni maal naan jaajaaba bareedduutu nan sotti waan michoon bareedduutu na jaalatte. Ayi. Michoon bareedduutu ni. Michoon bareedduutu na jaalatte. Abbaan tartiibee beereetti bareeddi. Laa bareeddu waan dhalaa magaalaa bareeddu. Jaartolii ta'e hayaata duubaan dhufte ilaaltee jirti. Hayaata bareeddu ta'e. Eenyu? Isiin hayaata bareeddu ta'e. Jaartileen ta'e isaan qatteetuma. Aarratti jette deebite. Sirraa fakkaatti. Namni maal siin jaa? Saa wayiin ta'e deebi. Namni maal siin jaa? Naragaa jedhani. Naaf gurbaa kana gidduu yeroo hedduu dhalaa seenaa jiru. Hayaati isaa amma rakkana tokkotti. Waan siin yoo na si dhiisellee gurbaa kana akka heerumtuu faba. Maaliif ni beektaa? Yoo na jibbitellee gurbaa kana naasitti hin dhiibne. Ati na bisbaatu mataa isaanii bulamu mataa isaanii bulunni. Inni ati ishee heerumta naannaa durumaanuu adda fagaachaa deemuu jirta. Adda fagaachaa. Malee wayii bale addunyaa kun guutuun irraa fagaatte. Sun qofa fagaatte. Nuti fagaachuu hin taanu waan durum fageessa. Yoo ati hafte amchoota harkadhee yoo yaa'u. Annuma kana takkana siin jette. Naga jaa nama wayii siin jaa. Taphuftee akkana siin jette. Anaanis nama biraatiin ni jetti. Tana ittiin siin seentu. Wanni kun dhumaa shayxaanaa ifirraa fageessa anis hin fagu. Anis hin fagu. Atis hin fagu sitti kun nama hundaan si kaasan. Nama hunda ati ifiin hin jirtu. Fira qabda. Adeera qabda. Eessuma qabda. Jaartii qabda. Nama hedduu qabda. Ani yoon ani fagumeesse. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma gartan kana ilillii piraanki waliin irra dalaganii na jala laallate. Dhiirtimman tanaa nama namtochuu kiyya. Annamaan isarra jaaladduun qabu beekaa. Amma isa booda nama namanummoo
An dhugaa dubbachuuf bahar nama hawaalaa dalagu nama maallaqa ergu namaa fi biizinesi dalaga jechuudha. Yeroo san yuutuuba kana dhiisinaan jechuu ture inni mataan isaa. Yuutuubnummaan kunuu shayitaanaan jaabara noggogga. Yuutuuba kana dhiisifirraa hojii biraa hojjedhuu naan jaa. Hoottu atuutti seenii jeetiin kadhee yuutuubatti isa fideen. Akkasitti yuutuubaan jabaate maaliif laannoo wanni yuutuubatti isa naqeef humna jabduu takkaan keessatti arge. Humna jabduu waa yaaduu danda'uusaa, waa kalaquu danda'uusaa, nama narra jabaa ta'uu arkeetiin hoottu yuutuuba seeni jeeni yuutuuba binnee fi akkasumatti hojii tanaan fiinxa bee jechuudha. Ammallee rabbi fiinxa isaa haa baasu. Ani fiinxa ba'uu isaanii ni fadhaa. Waan yaadee sirba harkachiisu garuu wanni na qocce fatiyaadha. Wanni na keessa jiru fatiyaan miskiina. Hedduu miskiina intala lafee barbaadan. Haati Hamzaa jechuudha. Rabbiin isaas rabbi haa qaceelchu. Waan hin jiru qabu du'aaman godhaa fi rabbi haa qaceelchu. Amma fatiyaa wajjin wal fixaniiti intalaas firraa ariitee isaas firraa ariite kun waggaa isa firraa ariitu daawwadhaa viidiyoo isaanii narraa deem jetteeni oofte firraa gaayootti deebi'een beeyne malee isaan lamaan waliin ala jiran. Garuu ilmaan isaanii kana fakkaate. ilmaan kiyya kan Viidiyoo firraa ariite. wanti gua qabne ne dhugaa feetu wana facaa ilmaan kiyya mana kiyya jechuu situ kan Ililli daddirqii nana qubeen taa'ee waan keessa jiru haasa'u jira. Sababa eeggashu jireetti ilmi dirqii sanaga fokkottuu dhufatee babaan dandarti fokkottu. sababa eeggachuu jirta intattummaan Siin na barsiisee. fokkottuun sa dhuftee akkasnaan jechuun sanu ani sitti gaafatama eessatti beekaa talatan sumaan naqibee mana kiyya Sirraa deeme. sumaan na barsiise eessatti beekaa iyyaala akkas onni kam qabaadde hin taa'ee seeqe Mana qopheessitee dirraa deemitti galii. anaaf sirraa deemu kala sanaa sirraa deemu Deemtus mana biraa qabdaa. yoo deemu jettee mana kiyya jettee anaaf sirraa deema garus maa filadhe ilmaan kee keessa ni teessaa hafan narraa deemaan keessa ni ta'a Jettee yalla asirraa deemu. Bahaa kee kana iyyuu ati galche. deemti galii duraan mana qopheessanii jaaldeemti galire mana qopheessiteef jaaldeemti galire jaayis tafaatee jirtan jaayis qophiidha as deemtus mana biraa qabdan Mana kana narraa deem jettee miti. Ebar narraa deem jettee. Ankin maatii takkan dhageen. Abshir fatiyaa. Dubbii ta'e takkan dhageen. Akka shanii ba'a. Kalaaf nageetti. So wajjin jiraan. dubbiin dhageeyameedha ini mataa uwwistaame kunuuti daawwattoota kiyya egaa waan jettan isinumaa beeka inni hin jiru jaa isin eeggatoo akka isin goggoortu viidiyoo dura ka isin isin gaddisa viidiyoo isin gaddiseetiin ka itti aanu ka isaati isin akka isin godhattu gaa ni gartanii isinumaa murteessa inni immoo kun akkana jaa ani kana hunda keessa akka fedhe inni dhiira garuu ani nagaa mana kiyya keessa nagaan dhorkuun barbaadu ani ilmaan kiyya guddifachuu barbaada nagaan argachuu barbaada akka fedhan dubbiin dhookattu ni dhufti boru waan isin jettan jaa akkasii hordoftoota kiyya isin dhiiradde tinoogaa dubbiin tana fakkaatti murtii isinumaan kannaan jaa assalaamu alaikum warahmatullahi Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya fatiyaan hedduun na naasistiyaan. Ilmaan kiyyaan guddifadhaa narraa deemii. Ilmaan guddisattu gaattu wallaahi ijoolleen teenya taara argeefaan akkana hin dandeessu akkasii kana. Namni warra shawaati dhalattuunsi nama xiqqeenyaan biyya kana dhufe hadhooytuun qabdu. Garaan keessi rifeensa hin qabu jechuudha aadiidhaan jiyyoon akka kalaqamtee jirti dilii hin qabdu. Jaarsarsii rabbi haa qajeelchuuf numaan jaa. Honola shanaafattuu ta'a balbalte
as dhuftee fatiyaan naarii teetteeni baarri irra dawwaltee gurbumaa barisiif kakaase dhalaa shayitaana jaanii honoo meelaala daawwadha. Ani fi najjeessu lubbuuti jedheen fadha waan ta'eef baar dhabnaan immoo fi najjeessa. Kan qaanfanne Osoo hedduu takkaan baar fi jaaladha. najjeessu ani takkanaati daawwattoota kiyya ammaan tana nin dawwula jechu baar irratti daawwattoota kiyya tanii hedduu takka Niin jaaladhaa baar. Baar dhiisuu hin danda'u. Amma innillee nakkaa mana irraa deeme quba hin qabu. Farmuuxittiin Dawuleetiin itti hima akkanaaf akkana jaartiin dandee mana irraa naariitee ganda namaa dhiisudha daawwattoota ani ni jaaladhaa hedduu jaaladhaa onnee tiyya nama doytee jirti. Hin bakka amma dhufee mana naa godhuu qaba. Wanni irratti dawwuluu deemuuf isaa dureessatti nageesse. balmaan kiyyaa qorodhee Isiin eega firraana elmaa isaa ta'u murteeffadhee. Arra eega isiin firraana ariite waan kana dalageetuma hojiidhaan isiin garsiisa. Itti heerumee baarillee ija godhadhee fatiyaa asiin baana laal. Wallahi kalee akka nama mana qabnetti ati mana keetii akkasii na ariiteemi. Ani mana jaarsuma keeti. Jaarsi keetis jaarsa kiyya jaarsuma keeti kan mana naa godhuu taa'uusi tan jala murii. Tamaam. Naaf godhalleedha. Wallahi heerumeetis garsiisa. Maal qaba waan jenneen siin waan namni hin taane siin jee. Waan namni jennee kam dhalaa mana jiibaan hojii jennuu jettee. Dhalaan itti maal qabu? Ayi mana saddeetti asitti mana ribasan. Maali? Mana ribasan deemeeti asitti. Ayi. Waan akkam. Maal qabu? Waan inni fedhe sitti. Maali? Mana ribaatti asitti man jiru. Ijooma laate. Maal baasuu jira jiru? Maali wani mana hiriyaan haasa'e naayin. Natti himee na gaafadhu hin jenne. Tuuna gaafata. Bakka fedhetti si gaafata. Na gaafata. Tuma mana hiriyaan na gaafata. Maali mana hiriyaan na gaafata? Asi na gaafata. Bakka fedhe si gaafachuu mirga qabu.